Dursee akkamitti keenya asitti walitti qabamuuf godhe Waaqayyo haadha isaa waliin haa galatoomuun jedha. Guyyaa har'aa kana akka walitti qabamnuuf bidiruu ta'ee kan jidduu keenyatti argame abbaa warraa koo Hacaaluu Hundeessaa goota jaalalaa fi amanamaadhaan baga nagaan dhuftaniin jedha. Ibsi keenya har'aa faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa qophii qopheesse irratti waa'ee awwaardii Hacaaluu Hundeessaa ibsa isinii kennuufi gara awwaardiitti darbuu keenyaan dura faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa yoom hundaa'e kan jedhuuf waggaa har'aa waxabajjii 10 bara 2013 guyyaa wareegama waggaa tokkoffaa isaa irratti kan hundeeffamedha. Eenyuun hundeeffame kan jedhuuf maatiidhaan hundeeffame. Kaayyoon isaa hambaa haceenuu gatee deemee bara baraan jiraachisuudha. Ergamni faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa aartii jajjabeessuu fi hawaasa diinagdee fayyaa fi hawaasa adda addaa rakkoo adda addaaf saaxilaman gargaaruudha. Mul'anni isaa immoo hawaasa haqa qabuu fi walqixxummaa dhaabbachuu danda'u arguudha. Hojiin gurguddoon faawundeeshiniin Hacee keessa irratti xiyyeeffatu keessaa aartii jajjabeessuudha. Aartii jajjabeessuun naa jennu wal dorgommii yookaan badhaasa Hacaaluu Hundeessaa qopheessee aartii adda addaa irratti wal dorgomsiisee dorgommii iftoomina qabuu fi sadarkaa eeggate badhaasa miira wal dorgommii cimaa uumuun sadarkaa aartii guddisuudha. Inni lammataan sagantaa wal dorgommii aartii maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin yookaan immoo Idol Show Hacaaluu Hundeessaa jedhamu artistoota calqabuun artistoota jalaa dhufeeyyii miira wal dorgommii uumuu fi guddisuudha. Inni kaan giddugala aartii Hacaaluu Hundeessaa yookaan immoo Art Gallery Hacaaluu Hundeessaa dhaabuun artistoota keenya bakka itti leenji'uu danda'an qopheessuudha. Hojii tola ooltummaa keessatti namoota gargaaruu eeguu jennu inni eeguu lubbuun jiru wantoota adda addaa gochaa ture xiqqaa hanga guddaatti nutis hin gargaarra. Dhaabbanni isaa kunis kanaaf dhaabbate jechuudha. Kan biraa sagantaalee misooma hawaasaa fidan kanneen akka mana barumsaa dhiyeessii bishaan qulqulluu fi kan kana fakkaatan irratti ni hojjeta. Gara badhaasa Hacaaluu Hundeessaatti yogguu isinii dabarru faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa edda hundaa'ee waggaa tokko ta'eera. Waggaa tokko kana keessatti hojiiwwan inni hojjetu keessaa tokko fudhanneet badhaasa Hacaaluu Hundeessaa har'a ifa isinii gooneerra jechuudha. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa guyyaa Hacaaluun Hundeessaa wareegame waxabajjii 29 raawwata. Badhaasni kun gosoota aartii hedduu of keessaa qaba. Isa keessaa garuu baranaaf calqabaaf ka'umsaaf kan godhannee aartii afaan Oromoo muuziqaa afaan Oromoo irratti qofa kan hundeeffatedha. Dorgommiin kun dorgommii 10 yookaan gosoota dorgommii 10 of jalatti qaba. Isaanis sirba sagalee, kiliippii, walaloo, yeedaloo, editingii, sinematogiraafii, daareektar, warra artistoota jalaa dhufan warra haaraa shamarranii fi dhiira kan of keessatti qaba. Sirboota kana akkamitti dorgommiidhaaf dhiyeessitan kan jettaniif ka'umsi keenya guyyaa Hacee wareegame hanga waxabajjii 29 2020 irraa hanga bitootessa 31 2022tti kan bahanidha. Sirboonni asirratti wal dorgommiif dhiyaatan jechuudha. Wal dorgommii kana yogguu dorgomsiisnu ogeeyyoonni wal dorgommii kana hojjetan filatamanii ogummaa isaaniitiin ogummaadhaan edda filanii nu raawwatanii booda weebsaayitii isaa irratti gallakkisneerra. Weebsaayitii isaa kanarratti deemaa jira. Har'as ammas kana duras guyyoota hedduu dura deemaa jira. Kana boodas guyyaa muraasa tafee guyyaa muraasa kana keessatti akka filattan asumaanan ergaa dabarsuu barbaada.
guyyaan weebsaayitiin dhaabbatu yookaan xumuramu guyyaa xiqqoo waan ta'eef gaafa 18/20/22 xumurama. Itti aansuudhaan ergaa gabaabaa SMS'dhaan calqabna. SMS'n guyyaa 19/2022 irraa kaasee marsaa irratti ni gallakkifama. Ammas irra deebi'ee uummanni keenya sagantaa kana hordoftanii akka filattan akka artistoota keenya nuu filtan akka nus nu jajjabeessitan ergaa godhaamadha. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa maal hojjetaa, maal karoorfatee, maal keessatti arganna kan jettaniif immoo weebsaayitiin isaa jira. Fuula feesbuukii isaa irratti maxxana, achirratti argachuu dandeessu. Egaa faawundeeshinii Acee immoo akkamitti gargaara kan jettaniif ammas fuula feesbuukii isaa irratti lakkoofsa akkaawuntii hin maxxana. Warroonni kaayyoo faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa galmaan ga'uuf yaadaan, hojiin, beekumsaan nu cinaa dhaabbattan akkasumas ispoonsara nuu taatan, ispoonsara nuuf ta'uuf yaada qabdan gaazexeessitoonni har'a asitti argamtan hundi keessanuu maqaa faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin galatoomaan jedha. Hundi keenya akkuma beekamu dhugaan Acee egaa amma yoonaan nun argamne hundi keenya amantii qabnuun dhugaan Acee waaqa bira jira, waaqaa gaditti namoota hedduu bira jira. Dhugaan Aceen kun akka nuuf ba'u amantii qabdaniin bakka jirtanitti yeroo maraa kan jedhu nuuf kadhadhaan jedha.